Jireenya keessatti waa sadii milkeessuun barbaada biyya lafaa kanarratti. Law of attraction ni amantaa? Baay'ee tokko guutuu dira dawaa kan godhu waa gochaa ture. Ani bu'aa hawaasaa ta'e jechuun jechuun nan danda'a baay'ee. Gaafa rakkoon si uumamu sitti si mudatu faallaan rakkoo sanaas akka jiru baru yeroo strong yookiin yeroo ulfaataan namoota jajjabaa kireetu godha yookiin namoota jajjabaa uumasii galee. Osoo ammoo qarshii doolaara miliyoona tokko argatte wantoota sadii ittiin gootu nuuf himu. Deeqaa 30 dura bilbila kee ofirraa fageessi jedhu. Joornaalizimii waan baradhee fi joornaalizimii baradhee eebbifame gaafa bahu OBN'n or ETV'n or Faana TV'n na qaxaruu qabu. Ganama yeroo hin qabu qofa miti murteessaan galgala isaanii akka isaan bareechatanii dhaaman dargaggoota hedduuf. Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show. Kun Gosaa Talk Showdha. Torban gaarii akka ture abdiin qaba. Har'as keessummaa birootiin sagantaa birootiin maaduree biroo qabannee walitti deebineetiin jirra. Barsiisaa Hamzaa Idris keessummaa gochuun affeereetiin jira. Hanga xumura qophii keenyaatti yoo nu faana turtan wantoota fi yaadota soora qorqalbii ta'an danuu akka argattan abdiin qaba. Namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun yaadaaf qe'ee qabdan immoo comment section jalatti nuuf kaa'a. Gosaa Talk Show. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma silaa seensaratti isiniif ibsuuf yaale keessummaan keenya asitti argameetiin jira. Anaa dhufa Hamzaa. Baga nagaanneeti. Baga nagaan dhuftee jechuun barbaada maqaa daawwattootaaf hordoftoota Gosaa Talk Showtiin. Tole isinis na affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa. Seensaaf akka nu ta'ume amma ogummaa barsiisummaa irratti kan argamtu Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti akkamiin barsiisummaan? Hedduu bareedaadha. Barsiisummaa fi baratummaani baratummaa irraa gaafa gara barsiisummaatti dabartu immoo tokkoffaa humna haaraadha yeroo isin jedhu fireeshummaadhaani osoo hojii karaa biraa deddeemtee waan cinqii garaagaraa osoo hin argini kallattumaan barsiisummaa baay'ee fedhii koo guddaa waan turee fi interesting iddoon itti tolee dasna jedhanii jaalladheetiin bareedaadha jechuudha walumaa gala. Guddaa galatoom. Daawwattoonni keenyas akkuma asumaan akka baran ati Hamzaan bara darbe kan eebbifamte eebbifamuudhaan immoo asitti yuunivarsiitii keenyarraa eebbifamte yuunivarsiitii keenyatti kan hafte. Akkam miirri fakkeenyaaf amma bara darbe yoo tana barsiisaa turte amma barsiisaadha. Bara darbe ijoollee waliin turte jechuun parsanaalii anaafis barsiisaa kootiitiin warra waliin turte deebitee yoo barsiistu kan akkam ture miirri jiru jalqaba kilaasii yoo seentu interaakshiniin ati duraan barattoota waliin qabduu fi duraan hiriyoota kee turanii amma immoo barsiisaadha. Sun baay'ee hedduu ulfaataadha. Jalqabarraa gaafa si kaasu guyyaa jalqabaa gara yuunivarsiitii kana dhufee jalqabarra wanti guddaa gammade tokkoffaa ijoolleen baachii koo guutuun isaanii hiriyoota koo kan turan ijoollee naachuraal saayinsii turanii hundi isaanii mooraa kana jiru jechuudha. Ani soshaalii jijjiireen soshaalii baradhee mooraa kana gaafa dhufu bakka hiriyoota koo hedduu wajjin amata tokkoon qaba jedhee yaade. Jechuun baay'ee natti tole hiriyoota koo biyyaa wajjin barachaa turre mooraa kana jiranii kutaa gadiirraa kaanii elementarii kaanii wajjin elementarii xumurree ammas mooraa kana jiran isaanii wajjin deebi'ee amata tokko jiraachuun hedduu natti tole. Karaa ijoollee kilaasii yookiin kilaasmeetii barattoota gaafa ilaaltu akkan jedhee siif ibsuun qabu. Hundi isaanii hundi keessan hin jedha gaatis keessan jedha. Keessis egaa barataa mara. I don't know akka barataaf barsiisaatti haasofnaa akka hiriyaatti haasofnaa ammayyuun natti ulfaata ishee galee. Keessattuu hundi keessan immoo ijoollee mini miidiyaa keessa wajjin hojjechaa turredha. Boordii isaanii miseensa boordii turanii ijoollee wajjin hojjechaa turredha. Kibabii garaagaraa fakkeenyaaf gaa'oo gumii aadaa afaan oromoo keessa ijoollee wajjin hojjechaa turredha. Friendshippiin keenya yookiin hiriyummaan keenya bara baratummaa hedduu ulfaataadha. Yeroo isin jedhu ani jaalala dhuma hin qabne yookiin jaalala guddaan ijoollee kana jaaladhan ture. Keessattuu ati ijoollee akka Tizitaa fa'aa ijoollee wajjin hojjechaa turre jechuudha. Hedduun jaaladha. Hedduun isin jaaladhan ture. So gizee yeroo isin na waamtan illee Hamzish jettanii yeroo isin na waamtanii. Sanatu amma Hamzaatti osoo hin jijjiirin dura. Hamzaatti osoo hin jijjiirin dura. Baay'ee guyyaa tokko Tizitaaf himeen ture. Siifillee siif himeen ture. Tiichar Hamzaa irra biyyaansi yooma tiichar jettanillee tiichar Hamzish
yookiin Hamzish. Because anamma isaatii kana seera barsiisaa maal sitti fakkaate? Barsiisaan barataa isaatii fi fatherhood yookiin motherhood adeemsa sana rileeshinii isaanii ta'uu qaba. Akka abbaa yookiin akka haadhaa ta'uu qaba. Garuu seeruma barsiisummaa keessa maaltu jira? Barsiisaan tokko fireeshii gaafa ta'u yookiin ijoollee fa'aa yoo ta'e fakkeenyaa fi sisterhood, brotherhood gochuu hin danda'a sii galee. Kanaaf yommuu ijoolleen amma barsiisaa jiru akkuma gaafa san miidiyaa hojii dalaguu turreetti hiriyummaadhaanii seeresii bakka ta'uu qabdutti seeresii hin taata. Irra caalaa garuu hiriyummaadhaan hedduun toleera baasuu guyyaan jalqaba kilaasii seenesii hedduun ulfaatee ture. Akkan yaades ta'uu baatu hedduun ulfaateera. Guyyaan jalqaba lammaffaa irratti kilaasii seenuu naa salphataa dhufe. Anis kolfaa xiqqoo see kolfa kanas nan jaalladha. Barsiisaan jaalladhus barsiisaa kolfaa barsiisuun jaalladha. Durirraa jechuudha. Ijoollee wajjin akka rileeshiniin koos yookiin hariiroon isaanii wajjin qabu akka inni na jalaa hin banneefis akka haalli sanatti hin ulfaannee fi kokkolfaa ijoollee wajjin haala bareedaa manatti dhufuu irra naawwee jedhee man yaadee akkasumatti hin tuufee gaarii ma ture. I think gaarii marra jira. Gaariidha. Ayyee guddaa galatan. Mee amma yeroo barataa turtetti wantoonni argaa turte jira. Muummee gaazexeessummaa fi sabquunnamtiitiin kan ibsamte amma immoo leekchar gochaatiin jirtu barsoota keenya biratti yookiin immoo akkuma waliigalaattu akka dipaartimentii isaa ta'u mooraa kana keessatti hanga har'aa kutaa tokkorraa kaastee hanga har'aa sadarkaa geessu kanatti barsiisaan osoo akkas ta'e hariiroon barsiisaa barataa gidduu jiru osoo akkas ta'e barsiisaan immoo osoo akkasitti barsiise teaching method isaa yookiin akkaataan inni barumsatti kennu osoo akkas ta'e jettee tarii wanni xiinxaltuun dhabamu ta'a. Wantoonni ati akka akkasitti ilaalaa turte amma immoo ani ofii kootii akkasan godha jettee hojiitti hiiktanii jiraatu? Ni jira. Fakkeenyaaf amma peedaaloojii seera mataa isaa danda'e qaba barsiisummaanii. Fakkeenyaaf namni kam gaafa barsiisaa ta'u leenjiin fudhata. Akkamitti akka barsiisuu qabdu leenjitaa yeroo isin jedhu seera qaba peedaaloojii jedhanii. Garuu andurirraa kaasee keessattuu kutaa 6 gaditti amma kana waa'een barsiisaa ivaaluweet gochuu miira barumsaa keessattis hedduun turre. Garuu kutaa 6 kaasee hedduu waan akkasii ilaaluu eegaleen ture. Akka carraatti kutaa 6tti mudannoo ajaa'ibaa tokko qaban ture. Mudannoo sanaa wal qabatee mana barumsaa fooyya'aa ittiin barachuu eegalee mudannoon jireenya keessatti hin irraanfanne jechuudha guyyaa addaa ture. Sana booda barsiisota garaagaraan arguu eegale. Barsiisota kwaalitii adda addaa qaban. Barsiisota hedduu ataraaktisu godhan. Baay'ee barsiisummaallee ankaroora koo jireenya keessatti waa sadii milkeessuun barbaada biyya lafaa kanarratti. Keessa tokko barsiisaa ta'ee barsiisu. Kan akka nama kan na godhesi barsiisota kwaalitiin isaanii hedduu gaarii ta'e sana yeroo isin jedhu maal qaba osoo barsiisaa hunda akka barsiisaa kanaa ta'e jettee kan itti yaadu hin jiru. Kan akkasii jiru fakkeenyaaf amma osoo barsiisanii meetodii akkasii osoo fayyadamanii osoo barsiisaa baratan garaagarummaan yookiin rileeshinii isaaniis akkas ta'e jedhee waan hin yaadu qaba. Garuu sana akkas ta'uu qaba jettee dubbachuu hin dandeessu, murteessuu hin dandeessu. Because parsonaalitii namaa irratti hunda'a. Namni tokko uumama isaatiin appiroochii nama wajjin qabu. Uumamaan qaba waan ta'eef uumama inni qabu sana parsonaalitii isaa namichi kun dhufee barsiisummaa keessatti akkas godhee jijjiiruu qaba jettee hin ulfaata waan ta'eef garuu inuma jiraata sun. Akka yaada kee akka dhuunfaa kiyyaatti garuu wantan barsiisaa irraa barbaadaa ture yookiin osoo barsiisaan hundi akka barsiisaa kanaa ta'an yookiin osoo barsiisonni akkas ta'anii jedhee waan yaadu akka dhuunfaa kootti qaba. Sanas ta'an jira osoo hin taane ta'uuf immoo nan yaala ta'es nan argama yoo rabbi jedhe. Guddaa galatoomi. Amma sa'aatii qabnurraa kaasnee gaaffii itti aanutti ceena. Baay'ee naannoo barsiisummaa kanarratti muuxannoowwan kee lammaffaa mootuu yeroo barataa turtee fi gama barsiisotaa dhuftee miirota garaagaraa keessummeessan baay'ee nu kaasteerta. Tarii immoo gaaffii namoota baay'ee jiraachuu danda'a baay'ee. So akkas nu gaafate osoo deebiin isaa maal taanaata osoo akkas gaafataman jedhamu jiraachuu danda'a. Dhumarra kan kaasu ta'a. Gaafa gara yuunivarsiitii seentu yookiin gaafa gara jalqaba gaafa Direedawaa yuunivarsiitii si gahee Direedawaa yuunivarsiitii akka dhuftu bartu. Mul'ata akkamii qabatteeti gara yuunivarsiitii Direedawaa kan dhufte? Direedawaa yuunivarsiitii kan inni itti dhufee karoora guddaadhaan yeroo isin jedhu calluma jennee yeroo sana yuunivarsiitii guunnee Direedawaa nu geenyaan dhufne osoo hin taane itti yaadameeti akka malee. Itti yaadama qofa osoo hin taane akka carraatee yeroo nuti yuunivarsiitii guunnee nuuf deebi'e sana sooma raamadaanaa keenya keessa ture. Guyyaa amata guutuu fakkeenyaaf baatii 12 qaba. Baatii 11 yaa jireenya rileeshinii ati gooftaa yookiin rabbii kee wajjin qabdu irra caalaa baatii tokko kan ji'a raamadaana sana keessaa hedduu bareedaa ta'a.
yeroo sana keessa akka carraatii sa'aatii sana ture yuunivarsiitii kan guute. Baatii tokko guutuu kadhaan kadhatta du'aa hin goota miti. Baatii tokko guutuu dira dawaa kan nu du'aa gochaa turre. Anis hiriyoonni koos hedduun isaanii. Nu qofa osoo hin taane faamilii hiriyoota keenyaa hundatti simnee dawaa akka nu ga'uuf. Sababni maalidha garuu icciitiinsaa? Icciitiinsaa akka dhuunfaa kiyyaatti dawaa hedduu manjaa ture tokkoffaa bifa fiilmiitiin nan ilaalaa kallattii garaagaraa nan dhagaa waa'ee dawaa biyya jaalalaa maal kan jedhamu sana gaa akkuma namni kamuu dhaga'u. So nan hawwa bakka biyya akkasii imaajin gochaan ture si gadi biyya kanaa akkam akkanii ta'e uummati biyya kanaa uummati dawaa uummati jaalalaa akkuma yaade immoo dhufee man arges ittiin jira. Piraaktikaali akka yaadaa turte sana. Piraaktikaali man argee dhufee akkas ture si galee yeroo sana nan yaadadha Zeenoo mucaa jedhamu tokko jira. Harmi isaa fi haadha obboleessa isaa tokko jirti. Isaan qaamaan mana isaanii dhaqeetiin itti dawaa kan dhugamu nuuf kadhadhaa mana jedhee. So nuuf kadhatanii nus hin kadhannee hedduu gaafa yuunivarsiitiin gadhiifamu halkan sa'aatii 6 walakkaatti harrafeetiin jira sa'aatii 6 irratti eegee dadhabee guyyaa jimaataa roobii ture. Hiriyaan koo tokko naaf bilbilee yuunivarsiitiin gadhiifamee jira. So yeroo sana kiyyaan ilaalee dawaa. Yeroo nuti hedduu wal jaallannu hedduu jira. Isaan keessaa namni 9 or akkas ta'an hedduu wajjin oollaa, wajjin deddeemnaa, wajjin mana barumsaa wajjin gallaa. Kan hunda isaanii tokko tokkoon ilaale. Kiyyaan ilaalee Diradawaa, Muraad Diradawaa, Daanii Diradawaa, Abdusalaam Diradawaa, Zeenabdiin Diradawaa. Ajaa'iba natti hiriyoota durbaa shamarran walitti siqannusee nan ilaale. Hundi isaanii Diradawaa. Hedduu ture. So bakka akka ajaa'ibaatti gammannee Diradawaa gaafaan dhufe egaa karoora guddaan qaban ture. Biyya kanatti kallattii barumsaa qofa osoo hin taane jireenya kiyyaatti jijjiirama guddaan dhufa jedheetu mana abdatee dhufee. Maal ture mee wanta ati milkeessuuf Diradawaa amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni yuunivarsiitii yoo seenu ani kana milkeessuu qaba jedhanii namoonni intini kaa'achuu danda'u. Eenyusaa galma kaa'atu yookiin mul'ata wayii qabaatu. Maal ture? Ani Diradawaa gaafa dhufe karaa maratti konkolaataa keessaa yaada wanti dhufe tokkoffaa barataa naachuraaliin ture. Yuunivarsiitiin kun immoo sooshaaliidhaan kan barsiisu yookiin maqaa gaarii qabu. Keessattuu barattoonni sooshalii baratanii yeroo baay'ee successful akka isaan ta'anis odeeffannoo tokko niin qaban ture. Anis kaayyoon koo xiqqummaa irraa kaasee yeroo isin jedhu naannoo 8-6-7 yeroo baradhu muuxannoo gaazexeessummaa kana xiqqoo niin qaban ture. Proogiraamii yeroo qophaa'u hiriyaa kiyya tokko jira. Abdulhakim Kaapitaanuu jedhama. Proogiraamii karaa amantii karaa masjiidaa qophaa'us proogiraamii karaa biraa qophaa'us anaafin akka gaazexeessaatti qophii oduu dhiyeessina turre. Keessumaa goo ture wanti suni proogiraamii cidhaa fa'aa isteejii garaagaraan hojjetan ture. Mana barumsaa haayiskuulii yeroo baradhus qophiiwwan akkasii hedduun hojjetu. Anumatu haandil godha ture. So bakka joornaalizimii barachuun qabaa ana bu'ee ture. Sanaaf konkolaataa keessa taa'etuman joornaalizimii barachuu qabaa. Yuunivarsiitii kanatti kana milkeessee bahuun qaba. Irra caalaa immoo sooshaal laayifiin biyya kana jiru, jaalallee biyya kana jiru gaarii waan ta'eef jireenya kee fuuldura biyya kana akkanaa ta'uu fi nama wajjin wal baruuf kallattii garaagaraan sana gochuu qaba jedhee yaadee akka carraatii rabbinaa milkeessee yeroo dhufe yuunivarsiitii jooyin godhu first semesteerii ijoollee hedduu waliin beeknee wajjin baradhee kilaasii nuti itti ramadamne addaan diigamee kilaasii biraatti deemnee barannee second semester irratti ijoollee ajaa'ibaan baree reprezentaatiivii kilaasiin ture yeroo sana jireenya kiyya keessatti barsiisaa jireenya kiyya. Hiriyaa kiyya qofa osoo hin taane obboleessa kiyya. Isa qofa osoo hin taane maatii isaa wajjin obbolaa nama na godhe fa'aa maatii isaa wajjin faamilii maatii nama na godhe fa'aa iddoon semestera sanatti argadhee wanta nan hawwee yaadaa dhufee nan milkeeffadhe jedhee wanta yaadaa dhufes milkeeffadhe. Guddaa namatti tola. Baay'ee amma jalqaba marraa kaastee Diradawaa Yuunivarsiitii galuu barbaadda. Diradawaa Yuunivarsiitii galtee Diradawaa Yuunivarsiitiitti joornaalizimii barachuu barbaadda ture. Joornaalizimii barattee Diradawaa keessa jiraachuu barbaadda ture. Carraa sanis argatteerta. Kun baay'ee carroomadha. Gama hundaan milkaa'uun baay'ee carroomadha. By the law of attraction ni amanta law of attraction ni amanta waan akkasii kanatti. Ni nama baay'ee. Yaa yeroo baay'ee namni waan amanu waan keessaatii barbaadu san carraan ta'umsaa bal'aadha. Hedduu akkasii jedhama miti. You live what you attract waan jedhamu san. Yaa kan biraan immoo fakkeenyaaf you will become most of the time what maal jedhama we will become what we think most of the time. Of course. Yeroo baay'ee wanta yaadnu
yaannu taana sii galee. The law of attraction saayinsuma sana. Hedduu dhibbaan itti amana seera sana. Guddaa galatoom. Mee yeroo boqonnaa keetti akkuma sila naaf kaasu taate yaaddee wantoota milkeessuu barbaaddu. Adeemsa milkeessitu kana keessatti namoonni baay'een sirraa baruu danda'u. Dargaggoota baay'een hordoftoonni keenya baay'een isaanii barattoota waan ta'eef dargaggeessa yookiin immoo maatii barattoota qabuudha waan ta'eef barumsa ta'uufii danda'a. Amma gama hundaanuu milkoofteertaati. Wanta milkeessuu qabaa Dirreedawaa yoo deemu jettu san jechuudha. So yeroo boqonnaa kee akkamitti dabarsa ture? Yeroo boqonnaa kiyyaa akkan itti dabarsaa ture, nuti ilmi namaa waa tokko si kaasuu barbaada. Uumama garaagaraa jedhamti fakkeenyaaf Rabbiin gaafa uumaa kana uumu malaayikoonni jiru, namni jira, beeyladoonni jiru. Fakkeenyaaf beeyladoonni miira qofa qabu. Yeroon siin jedhu maal jedhama gaa? Fakkeenyaaf malaayikoonni miira hin qaban yeroo isin jedhu waan isaan goggoyoomsu hin qaban. Kallattii maanii isaan waan uumamaniif qofadha. Karaa qajeeloo irra jiraatu. Beeyladoonni garuu Amaariffaan waan hilliinaa jennu qaba. Qalbii sana hin qaban. Namni immoo wanta adda isa godhu qalbii sanas qaba, miira sanas qaba. So yeroo baay'ee biyya lafaa kanarratti milkaa'an ta'a jettee yoo yaadde yeroo kamuu taanaan kan itti abboomuu qabdu yookiin kan itti irratti jiraachuu qabdu miira keessu hin taane kallattii qalbii keetiin. Dhugumatti immoo milkooftas. As individually aan argee wanta argeen jira. Wanta ta'uu qaba jettee yaaddu keessa keetiin jalqaba yaadi. Wanta keessa keetiin yaaddu sana fakkeenyaaf osoo miindaan naan kaffalamne biyya lafaa kanarratti damuus osoo hin qabaanne kaffaltii tokko malee wanta hojjechuu danda'u yookiin hojjedhee itti gammadee hojjedhu jettee gaafa yaaddu fakkeenyaaf waan tokko keessa kennuuf. Wanti suni kaayyoo uumamteeffaa ta'uu danda'a. So wanta sana yeroo boqonnaa keetiitti hojjetta. Fakkeenyaaf ammanii yeroo boqonnaa kiyyaa waa hedduu dabarsaa. Sometimes kitaaba illee ni dubbisa. Hedduun dubbisa jaalladha baay'ee dhuunfaa kiyyatti. Gizee boqonnaa fa'aa mana gallufaa bakka dalagaa dalaguusa ta'u bakka kamittuu dubbisa hedduun fedha. Hedduun jaalladha. Because si ijaaraa sammuu keessi bal'isaa. Rileeshinii keessii bareechaa biyya lafaa kanarratti maal ta'uu qabdu karaa sitti agarsiisa. Barsiisaan kan inni barbaachisee mana barumsaatti iyyuu kallattii agarsiisuu miti namatti. So kitaabni yookiin dubbisa garaagaraa gaafa dubbistu kallattii amantiin ta'uu danda'a. Saayikooloojikaalii wanta garaagaraa tiriitii waan itti of godhu ta'uu danda'a. Waan akkas akkasittiin dabarsa yeroo baay'ee. Guddaa galatoomaa. Amma intarvii kana osoo seeniin dura student union yookiin gamtaa barattootaa buleeyyii keessaa namni ta'e eenyurraa kan affeeruuf deemtu naan jedhe. Hamzaan affeeruuf deemaan jedheen. Nama sirrii filattee filannoo sirriidha naan jedhe. Maaf akkas jetteen jedheen. Gaafii nan baay'isa waan ta'eefan. Maaf akkas jette jennaan Hamzaan nama waa yoo hojjetu durdeebii isaa barbaadu miti. Durdeebii isaa eeguuf miti waa kan dalagu. Gaafa mooraa kana keessatti waa sochoosaa ture. Gaafa sagantaan garaagaraa jiru bakka itti barbaadamu qofatti osoo hin taane bakka inni barbaachisutti ofii isaatii barbaadee dhaqee dalaga nuffii tokko malee gammadaa waan jedhu sannaa kaase. Amala kana akka godhattuuf galtee akkasii ta'e maalidha? Amala san qabaachuu keef immoo itti buufadheera itti yaaddaa? Hedduu. Jalqabaa waan akkasii keessa kootti kan uume namni kamiyyuu jireenya keessatti rool moodelii qaba miti. Ummaan kiyya rool moodelii kiyya turte kanaaf zariin kiyya yookiin harmeen kiyya. Xiqqummaa kiyyarraa baay'ee yeroo xiqqummaa keenya daa'ima taanee waan agarru kaachuu goona hin qaban asii galee keessattuu faamilii keenyarraa waan agarru hin fudhannu. Maaziriin yookiin harmeen kiyya akkam turte yeroo an xiqqoo ani ilmaa jalqabaati baay'ee gammaddee naan jedhe. The same background baay'ee. Baay'ee gammaddee. Jalqaba ta'uun nama tola beektee alaa itti gaafatamummaa hedduu fudhataa al tokko abbaa fa'aa taataa. Ijoollee na booda jiranii akkan itti guddisiifaa. Wanti hedduun jireenya koo irratti dhiibbaa kan godhan yookiin akkan tarii nama gaarii yookiin tarii xiqqoosee akkuma mucaa namaa jedhu waan argeeffaa qabaa. Sana sana kan ta'uuf akkan ta'uuf kan na godhe duubii kiyya yookiin daa'ima ture namni ture murteessaadha jedhee yaada. Harmeen kiyya akkam turte xiqqoosee daldala kana daldalti turte ofii dalagaa dalaguuf itti ulfaata. Baadiyyaatti dhaladhee baay'isuu yaanii
ammata kee 12ffaa yookiin 11ffaa irratti gara magaalaa seenee jiraachuu eegalee yeroon baadiyyaa jiru sana ummaan kiyyaa yookiin harmeen kiyyaa ooyiruurra nama dalagsiifate turte. Yookiin yeroo makariifaa maal jedhu afaan Oromootiin. Gaafa oomisha manatti galchanii yookiin hojii garaagaraa yeroo jiraatu namoota maallaqa kaffalamii fi hojii guyyaa hojjetan. Sana yeroo hojjisiistu akka isin itti tiriit gootu akka isin itti namoota sana keessummeessitu yeroo hunda ta'anii vaaliitu godhan ture. Namni fakkeenyaaf ati nama tokko hojii hojjisiifachuu barbaadde maallaqa kaffaltee fi maallaqa inni barbaadu kaffaltee fiitu waan dalagee deema. Harmeen garuu akkam gooti jalqaba yeroo yaamtu sirriitti keessummeessiti. Mana isaaniirraa ciree nyaatanii dhufan iyyuu malee mana keenyatti dhufanii ciree nyaatanii buna dhuganii haala bareedaan keessummaanii deemu bakka hojii isaanii. Dalaganii yeroo dhufanii laaqana isaanii nyaatanii maallaqa isaanii fudhatanii ummaan maal gooti waan akka daakuu fa'aa yookiin biddeen fa'aa feestaalii garaagaraa gootee haala mijaa'u mijeessitee dhoksitee itti kenniti. Nan ajaa'iba yeroo hundaan argaa argaan guddadhe wanta kana uumaa kee jalatti. Waan tokko kaffaltii maleeyyuu yoo tola ooluuni akkam akka nama gammachiisu fuula seeratiin arga yeroo kennituu fi gammadanii hammatanii dhungatanii rabbiin kadhatuuf akkana siif godhu jedhanii. Gammachuu sana yeroo harmee kiyya irratti arguu isaan irrattis argu waan akkasii jechuun akka hedduu nama gammachiisu bare. Yeroo gara magaalaa dhufu 2001 2002 natti fakkaata. Kutaa 5ffaa kaasee magaalaatti baradhee hagan xumuru achitti waan garaagaraan arguu eegalee akka carraa ta'ee jireenyaan jiraadhe jireenya hedduu ulfaataa ture. Jireenyaan dabarsee maatii harmee kiyyaa yookiin akkoo kiyya biratti guddadhe tokkosee achitti haalli garaagaraa barnoota wajjin diffikaaltii ture. Haalli ture chaalenjii guddaan namaa ture. Sanirraa ka'ee namoota garaagaraa wajjin jiraachuu eegalee goraagota waldoo ijji namoota saba garaagaraa ture magaalaa keenya keessaa. Namoota sana hundaa wajjin gaafa jiraadhu waan hedduun baruu eegale. Keessattuu nama hin raafamne keessaa Ajinoraatoo jedhamu kutaa 10 yookiin kutaa 10 karaa dhumaarraa kaanii kan na barsiisanii fi hagam baradhee xumuruuf kan na gargaaraa turan maatii isaanii guutuu ammallee carraa kana fayyadamee galateeffachuu kan hin barbaadu. Isaan al tokko akka ijoollee isaaniitti akka mucaa isaaniitti akka dhala isaaniitti tiriitii yeroo isaan na godhan fa'aa ilaalaa maaliif of hin gaafadha. Sababa tokko malee wanta hin yaadne yookiin wanta hin barbaanne fa'aa dingata fa'aa yeroo isaan na godhanii jira miti mana keessatti. Waan sana gaafa ilaalu namummaa nama gaarii gaafa jedhamu namni tokko lakkaa yookiin maallaqaan yookiin waan biraan qabeenya biraan osoo hin taane onnee qulqulluu qabaatee gaarummaa onnee isaarraa yaadee gaafa waa hojjetu. Waa hedduun babbaraa dhufee kutaa 9 kutaa 10 fa'aa yeroo baradhu kutaa 11 yeroo baradhu kanas faamilii kiyya harka qalleessa walumaa galatti na barsiisuu akka isaan hin dandeenye dhibbaa waan hin beekun turee fi barumsa kiyya boodaaf jedhee hojii garaagaraan hojjetan ture. Yeroo isin jedhu qaxaramee osoo hin taane hiriyoota garaagaraan qaban ture. Hiriyoota sana hojii yeroo hin jiraadhu hiriyoota baankii dalagan turanii. Isaanillee faamilii alatti sappoortii namoota na godhaa turan hedduu turanii bara jireenya kiyyaa keessatti namoota hin raanfanne huccuu babbareedaallee kan uffachuu jalqabee bara namoota sana wajjin wal bare bikii margaa fa'aa daanii fa'aa jedhamu hedduu namoota hin galateeffadhu. Ijoollee baankii ni beektaa ganama seenanii galgala galu hedduu biisiidha. Ani immoo mana keessaa waan isaan rakkisu isaanii tokko nama mijeessaaf hin ture. Huccuu akka uffata qorraa fa'aa waan akkasii karaa laawundarii waan garaagaraan gargaaran ture. Isaanis osoo wanta kan gidduun jiraatin onni isaaniirraa yeroo isaan waa sappoortii na godhanii hedduun tilmaamaa ture yookiin waa hedduun irraa barachaa ture sii galee. Wanti sun hundi kaffaltii tokko malee akka waa hojjechuun danda'amu akka waa hojjechuun nama gammachiisuun irraa baree yuunivarsiitii gisee dhufee seenu mini miidiyaa fakkeenyaaf waa mini miidiyaa kaasee akkasiin jedhata mucaanii mini miidiyaa keessatti dhugaa dubbachuufanii itti gaafatamummaa qaba. Fakkeenyaaf boordii itti gaafatamummaa boordiin ture akka boordii itti gaafatamummaatti namni tokko itti gaafatamummaa rispoonsibilitii garaagaraa qabaachuu danda'a. Angaruu mini miidiyaa keessatti itti gaafatamummaa kiyya qofa osoo hin taane sanaa walitti hojjechaa ture jedheen of yaada. Anis parsanaalii waan argaa tureef sanii ol dhugumanti. Maaliif sana hunda gaafa hojjedhu natti tola baqa. Wanta hojjedhutti nama gammaduun arga. Wanta hojjedhetti nama muraasa gammadeen argaa sun hedduu satisfaakshinii ajaa'ibaa naa kennana. Jireenya kee keessatti wanta namoota irraa baresi tola ooltummaadhaan yookiin gaarummaa ati yaaddee waan tokko hojjettuu kaffaltii tokko malee nama kaan hedduu gammachiisa. Ummaa kiyyarraa yookiin harmee kiyyarraa ta'u wanti hin baree
wanta kanaaf na fayyadeera. Anis gammachuu sana waan argee fi gammachuu sana immoo jiraachuu qabda miti gammachuu sanaaf jedheen. Guddaa galatoomii baasee jechuun wanta hin beekne amiyyuu walitti dhiyaanna garuu wanta hin beekne baay'ee kanan argee fi ammas moor jabina kee kan duraan niqqisifadhu caala akka niqqisifadhu na taasiseerta. Itti aansee waa'ee miidiyaan kaasuu barbaada. Gaazexeessaadha. Lammaffaa dargaggeessaa. Sooshaal miidiyaa kana saayinsii isaas beektaa ofii keessa immoo akka dargaggeessa tokkotti ingeej waan gootuuf sooshaal miidiyaa irratti miidiyaan hawaasaa keessaa dhaloota dargaggoota biyya keenyaa fi biyyoota guddataa jiran jedhamanii yaadaman kanneen faayidaa akkamii qabaa fi faayidaa irraa kaasnee nuti. Miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessatti jenereeshinii amma jiruu fi miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Yoo ilaalte barnoota kana booddee parsantii muraasa karaa miidiyaa yookiin karaa onlaayinii akka ta'uuf deemaa jirus tarii odeeffannoo qabaachuu dandeessa. Faayidaa miidiyaan qaba jedhee yaadu ni jalqaba madda beekumsaati. An dhuunfaa kiyyaanii fakkeenyaaf waan hordofuu qaba mitiire onlaayinii waan hin hordofu waan barnoota naa ta'a jedhee yaadu. Waan mana barumsaatti argachuu hin dandeenye hedduu waan miidiyaan argannu qaba. Sammuu kiyyaa yookiin pozitiiv tiinkarii kan ta'u yookiin yaada gaarii kan qabaadhu, kaayyoo kiyyaaf akkan hojjedhu, akkamitti akkan hojjedhu wanta kana hunda baasii kilaasii keessatti barsiisaan sin barsiisu. Waan garaagaraa irraa barata mitiire. Waan akkasii ana dhuunfaa kiyyaa miidiyaa irraan baradha. Keessattuu jenereeshiniin ammaa miidiyaa yoo sirriitti fayyadame waa hedduu irraa fayyadama. Miidiyaa fakkeenyaaf gaafa ilaallu eenyu yoo gaafatte isaa onlaayinii nama jiru yoo gaafatte what are doing yoo jetteen using social media jedha. But most of majority of students or majority of others or namoota biraas ta'uu danda'a they are not using social media but social media using them. Isuma si gaafachuuf ture. So garuu sirriitti fayyadamtee jennaan social media madda beekumsaa ajaa'ibaati. Wanti hordoftu murteessaadha social media irratti. Fakkeenyaaf amma tiiktookii nama tokko bantee yoo ilaalte scroll gaafa goote wanti dhufuuf waan nama kana ijaaru yoo ta'e it's okay. YouTube isaa yoo seentu wanti first page yookiin home irratti dhufu waan isa ijaaru yoo ta'e waan faayidaa qabu yoo ta'e namni kun social media fayyadamaa jira jechuu yaa dandeenya. So social media faayidaa guddaa qaba kana. Amma akkuma sila kaasuuf yaadde namoonni baay'een maal jedhu namoota baay'ee yookiin keessaa biyyoota guddataa jiran kanneen keessatti haalli itti fayyadama miidiyaa sirrii miti jedhamee kan kaafamu. Addikshinii garaagaraatiif jechuun araada sooshaal miidiyaatiin akka qabaman yeroo dheeraa asirratti akka dabarsan barumsa isaan irratti jireenya guyyuu isaan irratti dargaggeessaa fi daa'imman irratti illee dhiibbaa guddaadha. Inni biraan immoo hariiroo hawaasaa gidduutti abbaa manaa fi haati manaa sababa miidiyaa hawaasaa irratti walitti bu'anii haga manni diigamuutti kan ga'amaa jiru. Kun immoo kan ta'eef kan jedhan akka sababaatti kan kaasan qophaa'ummaan keenya yookiin dammaqiinsi nuti qabnu fi sadarkaan guddina sammuu keenyaa fi teekinooloojiiwwan amma addunyaan biyyoota guddatanii nutti fidan kunniin wal waan hin simnee fi namoonni jedhanii yaada akkasii kaasan jiru. Ati asirratti maal jetta akka ogeessa tokkootti? Tarii akkuma jedhamus ta'uu danda'a. Garuu ana akka dhuunfaa kiyyaatti wanti kamuu fakkeenyaaf ejjennaa badanii lafan komatan miti. Dhugaadha. An sooshaal miidiyaan yookiin biyyoonni developed ta'an akka nuti ittiin bannuuf yookiin akka manni ittiin diigamuuf akka haadha manaaf abbaa manaa ittiin adda ba'aniif tarii maybe we don't know perhaps ta'uu danda'a. Garuu itti fayyadama keenyadhaan kan murteessu waan ta'eef I don't know akka sanatti hin fakkaatu na dhuunfaa kiyyaatti. Wanta yaadu qaba. Dhiibbaan qabu jettaa jechuun miidiyaan hawaasaa dargaggoota irratti hawaasa irratti advaanteejii ati duratti naa kaaftee saniin ala disadvaanteejii qabu jettaa. Disadvaanteejii qofa osoo hin taane akka sirreessi kaasu namoonni baay'een kan kaasan xiinxaltoonni baay'een kan kaasan inumaa maajooritii irratti yookiin namoota baay'ee irratti dhiibbaa isaati kan baay'atu. Namoonni akka madda galiitti fayyadaman jiru. Namoonni gita sirriidhaan hubatanii miidiyaa yeroo itti fayyadamuu qabanitti yeroo fayyadaman sanillee biizinasii ofii irraan gochuudhaaf waan fayyadaman sanii giving the takeidhaan jechuun ruuliidhaan namoonni fayyadaman jiru. Garuu baay'een namoota kan biyyoota guddatanii keessa jiran dargaggoonni jiran daa'imman jiran namoonni jiran baay'een isaanii waste of timeidha jechuun yeroo dhuma gubuurraaf achirra kan taa'amu. Kanaaf immoo yeroo gaafa gubduu hariiroon hawaasummaa miidhamaa wanti sun araada ta'a hojii guyyuu irratti immoo dhiibbaa qabaata waan jedhu sanii kan kaasan.
Sono miidhamaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kana kan biizii nama godhu dhiisiiti. Bilbila noormaalii fayyadamnu kanaa'u fakkeenyaaf maal jedhu xiinxaltoonni tokko tokko galgala yeroo rafuu kaatu daqiiqaa 30 dura bilbila kee ofirraa fageessi jedhu. Ganama hirribarraa akka kaatiin bilbila kee harkaan hin tuqin jedhu. Sana dura wantoota hojjetamuu qaban hedduu jiru. Firaashii kee tottolchuu ta'a waan garaagaraa dhiqachuu waan akkas akkasii ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaa dhiisitii bilbiluma nuti harkaa qabnu noormaalii fayyadamnu iyyuu tuttuqaa ooluun miidhaa guddaa qaba. Sooshaal miidiyaan immoo kanaa olii miidhaan isaa. Fakkeenyaaf akkamiin ture amma xiqqoo fooyyessee jira. Sooshaal miidiyaa keessattuu yeroo seentu gaasitti tola akka malee waan fedha keetii siif fidaa miire osoo ittiin beekne sa'aatii 8 seentee 8 walakkaatti keessaa baajettee 11 ta'a. Keessattuu barataa taateefaa waan akkasii hedduu si miidha. So karaa kana barataadhaafis namoota kaaniifis hojii isaanii seenanii osoo dukkaana keessa jiranii yookiin suuqii keessa jiranii sababa biizii ta'aa jiranii fi kastamarii sirriitti keessummeessuu hin danda'anii. Dhuunfaama isaanii jireenyuma dhuunfaa nama tokko irratti fakkeenyaaf paaradigimii wanta jedhamu jira miti fakkeenyaaf waan yeroo hundaa addaatti goone habiiti goone amaleeffannee sooshaal miidiyaa amaleeffattee jirta taanaan ati paaradigimiin jireenya keetii achuma addafa. Waan haaraa yaaltuu fakkeenyaaf galgala osoo bilbila fayyadamtuu dhiistee raftaa waan sooshaal miidiyaa irratti argaa oolte sana yaadaa raftaa tarii wanta negatiivii ta'eef argaa turuu dandeessaa sanuma yaadaa raftaa konsenshinii maandiin kee sabkonshinsiitii sana dabarsa argaa sana. Ganama gaafa kaatu sana rifleekti godha sabkonshinsi maandiin. So jireenya nama tokko jireenyuma dhuunfaa irratti iyyuu hedduu miidhaa garaagaraa qaba. Akka ati of jijjiirree akka ati nama yaaddu hin taane nama bakka yaaddu geessu. Intaani si godha dhiibbaa garaagaraa asirratti fiduu danda'a. Akkuma jalqaba kaastee faamilii adda adda diiguu danda'a. Because sooshaal miidiyaa irratti tarii intalli tokko abbaa manaa haadha manaa isaa haala gaariin haala biraan haala isheen ittiin keessummeessamtu arguu dandeessi. Dhiibbaa garaagaraa gartee fiddee mana kee keessatti wanta akkasii maaliif hin ta'u jettee abbaa manaa wajjin walitti tuttuquu walitti hubbuu. Haala qabatamaa jireenya isaanii osoo ilaalcha keessa hin galchin nuti maaliif akka sana hin jiraanne akka sana ta'anii deemnu wanta jedhu fa'aa kaasanii waan garaagaraa irratti egaa dhiibbaan uumamee maatiin itti diigamullee uumuu danda'a. Dhiibbaa guddaa qaba. Moor advaanteejii isaa irrayyuu disadvaanteejii heddummata jedhee yaada. Guddaa galatoomna. Mee ergaan ati qabdu haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti wal qabatee keessaayyuu barattoota gaafa jedhamu abdii egeree biyyaati mitiire kaleessa waggaa baranaa barataa turte amma barsiisaadhaan qoraa jirta. Namoonni si duuba jiran immoo baay'een isaanii kan miidiyaa hawaasaa amma kutaa elementarii mana barumsa sadarkaa tokkoffaatti barattoonni hunduu ismaartifoonii qabu. Ismaartifoonii warri qaban kun hunduu miidiyaa hawaasaa kana fayyadamu jechuudha. Tiktookaras kanaaf gorsa ati qabdu maalidha? Osoo akkamitti fayyadamanii jireenya guyyuu isaanii keessattis milkaa'uu danda'u. Lammaffaa biyya kanaaf akka abdataman sanitti biyya kana gahanii biyya kana isin harkaa fuudhuu yookiin namoota isin dursanii harkaa fuudhuudhaaf carroomu jettee. Tokkoffaa waan harka keenya jiru to'achuu hin dandeenya mitiire. Waan harka keenya jiru to'achuu dadhabuunis dadhabina tokkodha. Dadhabina sanas kan fidu immoo ammas sooshaal miidiyaa fa'aa waan danda'uu fi akka godhamuu qabu namni yeroo ammaa peejii garaagaraa yookiin pilaatfoormii garaagaraa fayyadamu. Keessattuu yeroo ammaa kana Instaagiraamii fi Tiktookiin akka malee infuleensii nama godha. So keessattuu barataan gara gadii jiranii jalqabarra osoo muuxannoo kanaa waan hin qabaatin yookiin sooshaal miidiyaa kana osoo sirriitti hin bariin faayidaa fi miidhaa osoo hin bariin callisanii fakkeenyaaf Tiktookarra ta'uun Yuutuubarra ta'uun sooshaal miidiyaa fayyadamaa ta'uun hedduu ulfaataadha. Osoo danda'amee jalqaba baruu. Yaa ergii hin bariin yookiin osoo hin bariin argate seenan immoo limiiti gochuu wanta fayyadaman. Eenyuuf iyyuu wanti hin dhaamu waan fayyadamanii daangessuu. Wanta follow godhanii adda baasanii beekuu. Fakkeenyaaf egeree biyya kanaatiif dargaggeessi murteessaadha. Biyya kana kan ijaarus biyya kamuu kan ijaarus kan diigus dargaggeessi. So waan namuu waan gaarii yaada waan gaarii hawaa waan gaarii yaaduuf hawwu sana namni galmaan gahuuf immoo waa filatee fayyadamuu danda'uu qaba. Borii kootii fi peejii akkamitti nu barbaachisaa. Callisee waan na kofalchiisee fi kolfaa oola? No. Callisee waan nama bashannansiisuu fi wajjin bashannansiisaa oola? No. Waan si barsiisu
barsiisaa moo wanta si bashannansiisu hedduu jira. Fakkeenyaaf hammaan peejotaan hordofu keessaa osoo ani hin dadhabin sa'aatii 2-3 wantoota hin taane dhaggeeffadhu fa'aa qaba. Osoo hin dadhabin. Peejii barumsa si kennu si gorsu leekchararii garaagaraa waan akkasii filatanii fayyadamuun akka gorsaatti ni yaadaaf. Fakkeenyaaf barattoota ta'uu danda'u, barattoota ta'uu dhiisuu danda'u tokkoffaa waan akkasii filatanii fayyadamu. Lammaffaa tiiktookiin ni beekta gaa dhiibbaa inni fidaa jiru. Madda maallaqaati jedhaniis namoonni baay'ee waan garaagaraa keessa seenaa jiru. No. Sooshaal miidiyaa maallaqa kan ittiin hojjechuu dandeessu yoo barteedha jalqaba. Keessattuu fakkeenyaaf namuu sooshaal tiiktookarra ta'e kan jiru amma nama joornaalismii barate yookiin nama beezik pirinsipii isaa beeku miti. Osoo beekanii garuu ofiis fayyadanii nama ittiin fayyadanii jireenya isaanii ittiin jijjiiran iddoo waan jiruu fi osoo jalqaba baratanii sooshaal miidiyaa maqaan sirriitti osoo baranii irra wayyaa jedhee yaada. Guddaa galatoomi. Amma gaafan siif intarviidhaaf yookiin af-gaaffiidhaaf beellama qaban barattoota kee keessaa nam tokkoon mee Hamzaa osoo af-gaaffiidhaaf ani dhiyeesse gaaffii tokko osoo akka naaf kennitu yookiin akka isa gaafadhu kan barbaadu tokko naaf himi jennaan akkas jedhii naa gaafadhu naan jedhe. Osoo ammoo qarshii doolaara miliyoona tokko argatte wantoota 3 ittiin gootu nuuf himi. Abdiidhaa. Qarshii eegamii? Doolaara miliyoona tokko. Doolaara miliyoona tokko. Ana akka dhuunfaa kiyyaatti wanti hin godhu tarii waan ati hin ta'uu danda'a. Amma kun waan akka waan hin jiraan waan nuti neenne garuu maal gochuu danda'a jennee dhaga'uudhaaf waan sadii osoo jedhamte. Dhuunfaa keetti gaafa jiraattu yaada mataa keetii qabdaa, ilaalcha mataa keetii qabdaa. Osoon hiriyaa koo maqaa siin amma hiriyaa koo tokkottuu mana akkasii qabaadhee mariisee maallaan jira. Mana shamolloo kaa ijaarree mana shanan isaa kiraayii kennine kan biraa kiraayii furanii keessa jiraachaa. Amrii sanii jiraan. Qarshichi qarshii guddaadha baay'ee. Qarshii guddaadha tokko jechuun guddaadha. Akkasuma kun nama naan jedhu qaba sii galee. Garuu akka dhuunfaa kiyyaatti ani namni kamuu biyya lafaa irratti maallaqa fedha. Duroomuun fedha. Nama kamuu gaafadhu duroomuun fedha namni. An garuu biyya lafaa kanarra gaafa jiraadhu hedduu duroomuus hin fedhu. Fakkeenyaaf maallaqa kana osoo hin qabaadhee doolaara miliyoona tokko maallaqa. Miliyoona tokko. Ani maallaqa kanaan jireenya kiyya laaffisee ijoollee kiyyaafis jireenya laaffisuu nan danda'an ture. Garuu ijoolleen keenya jireenya laaffisaatti akka isaan dhufan barbaadu. Yookiin dhaloota na booddaan tarii guyyaa tokko fuudhee maatii godhadhee ijoollee argachuu ni danda'a. Ijoolleen kiyya biyya lafaa kanarratti jireenya ulfaataatti osoo dhufanii fedhadhaaf. Because yeroo jajjabaan yeroo strong yookiin yeroo ulfaataan namoota jajjabaa kireetu godha yookiin namoota jajjabaa uumasii galee yeroo laafaatti yoo dhufanii laafaa ta'aniitu keessa darbu. Waan takka waan haaraa osoo hin fidin. So ani waan biyya lafaa kanarratti hafee bor qabeenyaan ittiin nyaadhee dhugee ijoolleen kee ittiin fayyadamtu sun taane tarii maallaqa kanaan boriif waan na fayyadu jireenya du'a boodaaf waan akkasii waan ittiin gochuu danda'a jedhee yaada. Waan sadii jedhamte. Maallaqa guddaadha. Waan sadii jedhamte. Waan sadii. Takkaffaa kanan godha. Lammaffaa biyya lafaa irra gaafa jiraatu wanta akka boozii mataa keetii ta'uu jaalasi tolu hin jiru. Maallaqa kana osoo argadhee waan boozii mataa kiyyaa na godhu. Waan dhuunfaa kiyyaa tokkoon ittiin banadha. Lammaffaan kana. Sadaffaan rool moodeelii kiyya akkuma isin jedhe harmee kiyyaa. Harmee kiyyaa fi namoota akka harmee kiyyaatti jaalladhu hedduun qaba. Namoota akka abbaa kiyyaatti jaalladhu hedduun qaba. Jireenya koo keessatti akka isin jedhe namoota hedduun na guddise ani bu'aa hawaasaa ta'e jechuun nan danda'a. Maatii qofa kan hin taane kan na guddise waan hin taaneef namoota uumaa kiyyaa fi hiriyaa uumaa kiyyaa yookiin abbaa kiyyaa fi hiriyoota abbaa kiyyaa namoota muraasa walitti qabeen hajji ittiin geeffadha. Baay'ee namatti tola. Deebiinis ni deebi'eera. Deebiin kun nama sana yoo quubsine ta'e sin gaabbasa saafii hin jedhu. Arfaffaa irratti guddaa galatoon.
akkuma sina kaasaa turte gaaffiin ani si gaafachuuf jedhu booda dura naa deebisteerta baay'ee. Jireenya kee keessatti fakkeenyaaf namni hundi rool moodeelii qaba. As hool jireenya kee keessatti namni rool moodeeliidha itti kaasaa turte harmee keeti. Garuu akka jabaattuuf yookiin nama gaarii akka taatuuf harmeen kee aarsaa kafalaniiru san bira darbee mootu akka isaanii ta'uudhaaf jettee atis waan akka isaan sin guddisan sanitti ta'uudhaaf jettee taatee ittiin milkoofteertas ta'uu keetiin jechuudha. Imala barnootaa irratti garuu imala barnootaa irratti namni rool moodeelsii ta'u yookiin namni akka fakkeenyaatti ilaalaa baratte. Ani immoo baradhee akka eebiluu ta'uu qaba. Amma yaadatta yoo ta'e yeroo xiqqaa hundi keenyaayyuu barattee maaltu barbaadda jedhame doktora jedhama. Kan gaawonii adii uffatu hunduu doktora nutti fakkaata. Doktorri immoo milkaa'ina guddaadha jennee waan yaadnuuf. So wanti namni akka fakkeenyaatti ilaaltu biyya keenya keessaa ta'uu danda'a, akka addunyaatti ta'uu danda'a. Osoo yuunivarsiitiin dhufin dura kallattii barumsaatiin akkuma siimee biyya lafarratti waa sadii milkeeffachuu kaayyoo koo ture. Tokko barsiisaa ta'uudha. Haayiskuulii dura yookiin kutaa gadii irraa haayiskuuliitti ani rool moodeelonni koo barsiisotuma turan. Keessattuu barsiisota maqaa isaanii dhahuu danda'u muraasa yeroo isaan barsiisan bakka barsiisaa ta'uu namoota na hawwisiisan akka isaanii ta'uu namoota ture hedduun qabaa isaan rool moodeelii koo turan. Garuu as jeneraal baradhee akka nama kanaa ta'uu qabaa jedhee nama fuulduratti kaa'ee hin qabu ture. Sababni isaas fakkeenyaaf ani baradhee fakkeenyaaf joornaalizimii baradhee baay'ee akkaawuntiingii fa'aa barachuu yaadaan ture yeroo yaadi gaasii goomsa miti. Baankiin galaa hiriyoota baankii hojjetan hedduu waan qabuu fi isaan amma akkasuma gochaa turan garuu wantan joornaalizimii baradhee ittiin ta'uu barbaaduuni nama ta'e nagarra hin ture na fuuldura. Yeroo isin jedhu nama fakkeenyaaf ani fuulduratti jireenya kiyya yoo rabbi jedhee wantan baradhee kana kaayyoon baradhee hin qabu. Ani jireenya kiyya yooma kan du'u beeku garuu osoo hin du'in dura jireenya kiyya kallattii amantiiraan gaggeessuu barbaada sii galee. Keessattuu miidiyaa islaamik miidiyaa irratti kallattii joornaalizimiitiin wanta sana hojjetamne hedduu jira. So kaayyoon kiyya wantoota sana banaa sana cufuu waan ta'eef waan sana baratee nama fakkeenya naa ta'e hin qabu ture. Kallattii ispeeshaalaayizeeshinii kanaatiin. Garuu akkan bakka guddaa gahuu fi yookiin joornaalizimii kan akkan baradhu fakkeenyaaf Raajaa yoo beekte jedhee yaada. Raajaa Abbaa Macaa. Nam beeka sirriitti. Raajaa Abbaa Macaa. Nama baay'ee dinqisiifadhu baay'ee. Inni as jeneraal namani osoo akka isaatii jedhee hawwa ture. Keessattuu yeroo inni haasa'u kana kaasitii isaa keessatti ni dhaggeeffadha. Joornaalizimii barachuu baay'ee namoonni baay'een maaliif barattati islaama taati joornaalizimii kana bakka barattee waan sirbitu wayii namatti fakkaata. Amantaa kee faana deemu. Garuu yeroo wanta kana barachuuf murteeffadhee kan yaada kana intaa'aaf hin ta'u nama mariisoo osoo hin taane akka inni ta'u kan naa murteessee kaasitti Raajaa Abbaa Macaa ture. So he was my role model Raajaa Abbaa Macaa akkasitti fudhachuu dandeessa. Guddaa galatoomi. Amma immoo barsiisaadhas barataa turteessi. Amma maaltu mul'ata? Wantuma hundi keenya arginu. Dhaloonni amma dhufaa jiru kun barnoota irraa abdii muraa jira. Kan abdii akka muru taasisu immoo maalidhaa? Laayif istaatasii namni barate irra jiranii fi ijoolleen nu biraa hafan gara gadii jiran ikonomikaalii milkaa'inni karaa hedduun parsanaalaa ilaalcha hin qabu garuu karaa hedduun milkaa'inni ikonomikaalii jabaachuun milkaa'ina qobaasaatti qeenxedha inni waan tokko milkaa'ina hin jedhamu jedhee nama parsanaalii. So waan san laaluudhaan namoonni baay'een dhaloonni amma jiran kun abdii waan kutaaf fakkaatu. Namni barate eessa gahaa hin barannu. Inumaa namoonni keessa darbanii yuunivarsiitii osoo dhufuu baadhee jedhanii ceephaan baay'een akka jiran odeeffadheetiin jiru. Mee kun maaliif ta'e sababoota kan amma dheeraa turee fi kan waliin beeknudha. Garuu furmaanni maalidha? Badii dhalootaati moo maalidha? Inni kun immoo akkamitti sirraa'uu danda'a? Akkamitti dhaloonni kun barumsaaf fedhii akka horatu, barumsa akka gaariitti akka qayyabatu, barumsan immoo milkaa'aa jedhee akka yaadu gochuudhaaf immoo maaltu hawaasarraa eegamatti yaadda? Gaaffii guddaa na gaafattee gaaffii kan sobirraa nuufaa gaafattee yeroo yeroo amma humna kiyyaatti ni yaadaati. Tokkoffaa jalqabumaa waan uumamneef qabna miti. Tarii koo baay'een keenya kan hin uumamneef barannee qofa kallattii barumsaan
sarvaayiv gochuu ta'uu dhiisuu danda'a. So jalqaba gaafa yaaduu qabnu barannee waan baranne kanaan kan hojjennee jiraanne jechuu jennee yaaduu hin qabnu. Kan si ajaa'ibu osoo ni beektaa waa'ee faamilii xiqqoo sitti himee jira barumsa aadaa abdiin biraanaaf jira jedhee yaadaan ture dhuunfaa kiyyaatti. Garuu dogoggoraan ture. Waan baay'ee jira barumsa aadattis. Garuu baratanii immoo maaliif barannee namoonni jedhanii yaadan hedduun jiru. Nama hiriyaan dormii kiyya ture tokko hiriyaa hedduu jaalladhu qabaman. Maal jedhaa ijoolleen kutaa 9 na biraa kufan maatirikii ammoo soorestaanii siinoo meeqa qabu jedhanii waan akkas akkasii haasa'u. Fakkeenya akkasii fudhatu. Yaa no that's not matter. Waan akkas akkasii osoo hin taane barachuun dirqamadha. Maaliif ani osoo hin baranne dhugaadha wanta argachuu hin dandeenye hedduu na darba ture. Amzaa irraa kana ta'uu hin danda'u ture. Barattii ittiin jiraachuu qofa miti. Fakkeenyaaf amma keessattuu barsiisaa fa'aa taatee koo jireenyi ulfaataadha. Yuunivarsiitii digirii tokkoon jiraachuu qofa sun dooktorii taateeyyuu jireenya sarvaayiv gochuun ni ulfaata. Garuu tokkoffaa akkuma isin jechaa ture nuti namoota yookiin uumama qalbii fi miira qabudha mitiire. Waan xixiqqaa meeshaa biyya lafaa kanarratti qofa fokkasoo gochuu qabu. Amma dogongorri guddaan anis yeroo baay'ee kan yaada kenneen ture poodkaastii tokko irratti affeerame. Dogongorri guddaan namni maalidhaa? Barnoota waraqaadhaan wal qabsiisu. Waraqicha immoo qacaramuudhaan wal qabsiisu. Kana jechuun difinishinuma biyya kana keessatti hiikni barumsaaf kennamee sirrii natti fakkaatu parsanaalii kana diiteelii irratti haasa'een ture. Jechuun barumsi barannee jijjiirama amalaa finne jijjiirama ilaalchaa finne isaan. Jijjiirama ilaalchaaf amalaa finne jechuun we can do whatever we want. Nutu nama waa kalaqu nama waa uumu taanaa jechuudha. Hiikamni akkasii kun biyya kana keessatti maaf hin kennamnedha. Tarii kanaafi tokkoffaa karaakterii yookiin kaatagoriin yuunivarsiitii ni murteessa. Amma dura fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan turanii yuunivarsiitii barumsuma si barsiisanii si gadhiisan turan. Akka carraa ta'e amma yeroo ammaa yuunivarsiitiiwwan 15 appiraadii ta'aa jiru mitiire. Kana booda barattoonni baratanii barattoota amma dura baratan akka isaanii amma kana confused hin ta'u jedhee yaaduun. Because barattoonni kana booda yuunivarsiitii irraa ba'anii creativity yookiin barattoota innoveetorii garaagaraa yookiin innoveeshinii garaagaraa uumuu danda'an. Innoveetar ta'anii ofii isaaniitti waan garaagaraa uumanii bahuu danda'u jedhee yaada. Garuu yaa gaaffii na gaafate tokkoof kun deebiidha. Imaammati barumsaa iyyuu. Imaammata barnootaatu rakkoo qabaa jechuudha. Imaammata barumsaa jijjiiruun iyyuu fakkeenyaaf waan kanaaf deebiin ni ta'a. Barataa barumsuma qofa barsiistee gadhiisuu sun taane wanta inni baru hojjetu bahee hojjetu barsiistee yoo gadhiistee hojii sana piraaktikaalii hojjisiistee yoo gadhiistee qaxaramuu qofa si yaadu namni. Ofii isaanis ni hojjechuu ni yaada si galee. Kanadha. Kan biraan immoo as individuaalii barataanii maal yaaduu qabaa? Joornaalizimii waan baradhee fi joornaalizimii baradhee eebbifame gaafa bahu OBN'n or ETV'n or Faana TV'n na qaxaruu qaba jedhee yaaduu qabu. Waan biraa uumuu danda'uun jiraachuu qabaa. Achuma qofaan qaxaramee achirraa jiraadhaa sanumatu naaf malaa jedhees yaaduu qabu. Sanaa ol ta'uu danda'a humni nuti qabnu, enerjii nuti qabnu sanaa olis ta'uu danda'a. OBN deemtee qaxaramuu, ETV deemtee qaxaramuu qofa osoo hin taane tarii kaayyoo ati uumamteef kaayyoo sanaa olii ta'uu danda'a. So tokkoffaa jireenyuma xixiqqoo biyya lafaa kanarratti fokkasiima guddaa gochuu dhiisuu kunnaan milkoofne waan ta'eefii jettee dipireeshinii garaagaraa keessa galtee abdii kutachuu dhabu. So bakka waan garaagaraa rabbii waan uumeef qabaa tarii waan kana godheef qabaa barattee fakkeenyaaf hin milkoofne miti gaarummaaf. Inni waan godheef qabaa tarii waan biraa naa yaadeeti waan gaarii naa yaadate jettee poozitiivii yaaduudha. Baay'ee sammuun keenya yookiin sabkonshiin sammuu hin dammaqne. Waan wanti itti himnu fudhata mitiire. Waan gaggaarii itti himu. Rakkoo yoo uumames waan gaggaarii itti himu. Biyya lafaa kun fakkeenyaaf aayilaandiin kun gubbaa qaba miti. Faallaas qaba jala. Asiin cina qaba, asiinis cina qaba. Faallaa qaba. Gaafa rakkoon si uumamu sitti si mudatu faallaan rakkoo sanaas akka jiru baruu. Akkasitiin sammuu maandiseetii ofii irratti hojjennaani abdii kutannaa nama sanaa hin jiraata jedhee yaadu. Guddaa galatoom. Ani gaafii har'aaf qopheeffadhe. Tariitii yeroo biraa abdiin qaba. Irra deddeebiidhaan si affeeruudhaan istiidiyoo keenyatti argamti. Wantoota soora qorqarbii ta'an yaadota dargaggeessa keenya gahoomsan kan isaan ijaaruu danda'u irratti afgaafii fi yaada akka hojii jiru abdii guutuun qaba. Har'aaf garuu gaafiin qabadhe kanan gaammaati ture. Tariidhuma irratti wanti hafee jira osoo immoo ergaa akkasii dabarfadhe natti tola jettee yoo dubbachuu barbaadde carraasiif kenneen ani gaafii kootummaa. Tole guddaa galatoomii.
Wanti ani ergaa dabarfachuu barbaadu sila haasaa keessatti gidduu gidduutti kaasaan ture. Fakkeenya nama lamaan si hima. Seenaa gabaabduu tokko sooshaal miidiyaa akkuma nama kamuu nama fayyadama siin jedheera. Garuu sooshaal miidiyaa irratti wanti hin hordofuu fi wanti hin fayyadamu wanta na fayyada jedhee yaadudha akkuma si himaa ture. Na fayyadaa qofa osoo hin taane faayidaan baasii kallattii garaa garaan yaaduu dandeenya. Ani guutummaa guutuutti akkuma si himaa ture ani wanta xiqqoo yookiin waan biyya lafaa kanarraatti xiqqoo matti nu fudhadha. Na waan jireenya boodaatiif nama fayyadudha yeroo baay'ee wanti jaalladhus hordofuus inna fakkeenya wayiin dhagaa yeroo baay'ee Gaash Habtaamuu fi shufeerii tokko ture. Gaash Habtaamuun sooressa guddaadha. Kaapitaala guddaa nama qabudha. Namoota gargaaruu al tokko tokko gaafa gargaaruu mul'atee gargaaruu barbaada. Sagaleen isaa akka dhagahamu barbaada, akka mul'atu barbaada, akka argamu barbaada. Bakka akkas akkasiitti nama gargaara. Yeroo bakka mul'atu sanaa dhabamu nama biraadha. Nama hammaataa wayii. Shufeeriin si jedhu kun immoo shufeeriidha. Mana korneezii yookiin kootii jedhan gubbaarraa qabuu fi girgiddaan isaa qofa waan itti jiruu fi mana jedhame malee mana sadarkaan isaa hedduu gadi aanaa ta'edha. Garuu shufeeriin kun hedduu namaa gaddaa. Nama boo'ii bira dhaabbataa. Nama karaarra taa'ee kadhatu waan qabu xiqqoo see osoo hin kennin bira darbuun barbaadu kenneefi bira darbaa. Yoo hin qabaanne illee nama fakkeenyaaf namni baasu rakkatee qofa osoo hin taane yaada fa'aa barbaadee qofummaan fa'aa namatti dhaga'amu jira miti. Nama akkanaa kana fa'aa bira dhaqee ani isiniif jira kofalchiisee taphachiisee qofummaan akka itti dhaga'amne. Hidhina namaa guutuu nama barbaadu. Nama akkasii ture. Namoonni kun lamaan osoo konkolaataa tokkoon deemanii konkolaataa Gaash Habtaamuun duuba jiru shufeeriin kun ittiin deemaa jira. Osoo deemanii dildila guddaa takka irratti lafi ittiin jitee lamaan isaanii du'an. Lamaan isaanii du'anii gaafa du'an hin ka'an. Gaafa ka'an garuu biyya lafaa irratti osoo hin taane biyya jireenya achitti ka'anii gaafa ka'an makiinaa konkolaataa kan biraa keessa jiru. Garuu shufeeriin nama biraadhaa isaan lamaan duuba taa'aa jiru. Konkolaachisaan inni fuudhee deemaa jiru kuni osoo deemu bakka garaagaraa babbareedaa gamoolee gurguddaa garaagaraa arganii maali biyyi kun uummanni kun maal jennaan asii bakka isin paradaayis jettanii waamtan yookiin jannata jettanii waamtanidha jedheen. Osoo deemanii mana hedduu achi ol dheeratu bareedaa ta'e fooqii gamoo guddaa bira ga'anii shufeeriin fuuldura jiru shufeerii obbo Gaash Habtaamuutiin bu'ii bakka mana keetii geessittaa jedheen mana akkaan bareedu immaa ijin gochuun illee ulfaatu yaaduun illee ulfaatu achitti dhaabbatee mana isaa seene shufeeriin kun. Gaash Habtaamuun kiyya immoo kanarra bareedaa ta'uu danda'a. Sooressa ture miti kiyya immoo kanarra bareedaa ta'uu danda'a jedhee imala isaatti fufee magaalaa sana keessaa bahanii caaqaa keessa mana tokkitti dhaabbattee jirtu mana sadarkaan ishee gadaantu taate. Achitti Gaash Habtaamuun mana kee geessita jedhee konkolaachisaan jirutti immoo mana kiyyaa fi mana shufeerii sanaa wal jijjiirte malee kiyya kanaan ta'u. San booda ergaa maal jedhudhaamaa fi meeshaa ati nuuf ergiteen haga dandeenyu sii deebisneerraa. Meeshaa ati nuuf ergiteeni deebiisaa haga dandeenyu siif ergineerraa jedheetuma biraa deema. Maal jechuu barbaadeeni biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu yaada poozitiivii qabaachuu, ilaalcha nagaa qabaachuu. Namummaan jira miti. Nama kan nu godhe namummaa dhugaa yoo qabaannedha. Kitaaba Cuqursaa Abdii jedhu barataa Harmaa Yuunivarsiitii kan ture mucaan hojii tokko barreessee dubbiseen ture. Karaarra osoo deemtu konkolaataan namarratti kufee gaafa jiru fakkeenyaaf yoo agartee namni kun eenyudha? Oromoodha? Akkasii maaloodha? Firee kiyyaa beekaa gurraacha adiidha jetteen gaafattu. Ni ilaaltus gargaaruu yaalta miti. Namummaa. Yaa waan akkasii qabaachuu. Kanan erga godhe dabarfachuu barbaada. Kan biraan akka waliigalaatti keessattuu jenereeshinii dargaggeessa yuunivarsiitii jiruu fi dargaggeessa biraaf illee wanti na'uu barbaadu. Yeroo baay'ee namoota milkaa'oo wanti isaan godhan tokko jettee fa'aa yeroo baay'ee ni dubbista yoo ta'e maal fa'aa keessaraa ganama yeroo hin ka'uu fa'aa jiru. Ganama yeroo hin ka'u qofa miti murteessaan galgala isaanii akka isaan bareechatan hin dhaaman dargaggoota hedduuf. Galgala isaanii akka isaan bareechatan. Tole guddaa galatoomii Hamzaa dhumarratti anis kan wanti jechuu barbaadu nama baay'eetti dhiyaatu kabaju nufillee fakkeenya kan taate mooraa kana keessatti
har'ammoo carraa argadhee gosa tookshow irratti istiidiyoo keenyatti waamicha koo kabajjee gaafii namoota baay'eetiin kan dhiyaatte anis dargaggoota keenyaaf barattoota mooraa yuunivarsiitii keenyaa qofa osoo hin taane dargaggoota biyya keenyatiif namoota sagantaa kan hordofaniif ergaa guddaa dabarsuu dandeessa. Akkasuma immoo seenaa jireenya kee irraa waa baratu jedhee tanan kan gara istiidiyoo kanatti si affeere turtii baay'ee bareedaa kan nama gammachiisu kan hordoftoonni gosa tookshow akka galteetti qorqalbii isaaniitti fudhatanii jireenya isaanii keessatti of ilaalanii fi jireenya guyyuu guyyuu isaanii keessatti jijjiirama fiduudhaaf akka galteetti wantoota ta'an yaadota ta'uu danda'an hedduu parsanaalis wanta baay'ee irraa barachuu danda'u baay'ee isaanii kaasteetiin jirta. Maqaa kootii fi maqaa hordoftoota gosa tookshoowtiin waan nu kabajjeessitti argamteef guddaa galatoomii siin jedha. Yeroo biraa sagantaa birootiin kan wal agarru ta'a. Ayyee isinis yaaddanii faayidaa qaba jettanii yaaddanii yaada kanaaf bakka qabaatanii yeroos qabaatanii naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa jecha. I hope yeroo biraas deebinee wal agarraa. Anis dhuunfaa kiyyaan wantoonni akkasii akka isaan jajjabaatan hin barbaada. Atis jabaadhus jechuun barbaada. Ati barataa qofa osoo hin taane mooraa kanatti fakkeenya guddaa taata jedhee yaadaatiyyuu. Because ani sirraa yoo hedduun bara. Ati barataa qofa osoo hin taane kallattii garaagaraatiin tarii barsaa kootis. So jabaadhutti ofiis jechuun barbaada. Gosa tookshow hedduun jaaladha piroogiraamii keetii kontentii ati qopheessitu jabaadhutti ofii jechuun barbaada. Guddaa galatoomii. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya gosa tookshoon torbee kanaaf qaban kan hanga ammaatti hordoftan ture. Torban sagantaa biroon keessummaa biroon hanga walitti deemnutti torban gaarii akka ta'u isiniifan hawwaa fayyaa ta'a. GMS